أنا كان قرا نمني كوني أبا مجا كوني ما نقول دا مبارك إسن نما قد دا لقوما كبجا سني كمنا نسل مانكي سني ويتاتا بور أولتاني ويتاتا أكاونتي نقدي بانكي دلدلي توبيا أجفدا وربي جبتنوس أكاونتي دلدلي توبيا مكا كيسني مكا هذا إبساتي مبنمي مكا نما لماتي جتولا مكا نما لماتي أكاونتي تك مكا هذا في مكا أباتين أكاونتي تك نو بنسيسا نو غرغراتي نو كبدا ديادا نو هندي غرغارو مالي هذا فباچالا اتنانو نو غرغار سكي نيامي غلا إلي بيرتي ولتي كبنا warri biyya arabaa immoo nu tasgabbaa akkaawuntii maqaa fi haadhaaf abbaatiin qabannee dhiyaanna. Namoonni achi jirtan immoo lakkoofsa keenya isiniif kennaa nu gargaaraa yaada kanarratti haadhaaf abbaa ta'us nu mirkaneessitu jechuudha. Namoonni naannoo sana dhumatee jechuudha. Abbaa keenya dhageessanii akkaawuntii maqaa keessaniif maqaa haadha manaa keessaniitiin yoo bahe malee akkaawuntii galatooma laal ittima adeeroo kiyya looloo kana wal nuti laal amma ganama boru isniina atii fi haati ibsaatis harka wal qabattanii maallaqa gartee akkaawwantiidhaan baafattan qarshii shantamna fakkaata fudhattanii deemtanii buuka tokko hafootoo lama qabu waliin baaftanii nutti fiddan. مرحبا أحمد إنيوتيت عم الشريف كوي كوي إبسا أحمد الشريف أنا مناقص سريو هاتي هذا تاو مناخي سنيو فاطمة شيخة هاتي ما كيدو Hayyee bakka amma haadhuma dubbisnaa. Inni abbaa keenya isin kabajnaa isin waliin jirra. Ni sodaatini galee wanna isin hin galiin tokko jira. Miidiyaan kun waa hedduu fidaa jira. Uummanni Itoophiyaa keessa jiru akkana mul'atee haasa'u sodaatee jira. Isin galee waa hedduu laala malee abbaa ta'uu himachuu ni danda'a. Garuu dubbachuu wallaalee maaliif haalli biyya keenya keessa jiru fi haalli mootummaan itti jiru bakka dubbachuu wallaaleeti malee rakkoo fuula isarraa laaluu danda'uu qabda. Wallaahi laazim waa hedduu laalee ammas biratti dhiisa haa deemu waan isiniin jee haadha dubbisna nuti. أكس لا ما كيكو أسات فانتسي سيرس ما كي ما إني بيتا لغارة بيدو بتشولا في نموتة تيو إلى أنسي إبان نبتي كنا بعد أنجلا غابا ميديا غابو إسان نما جباد أيو لغاي إسان نما جباد أيو أنغابا ميديا بو تخدين باي أندر غاقيستي سيغالي تخدين باي أنيو هكذا يو ميديا رميتي منا بانكي لكني بريفو لتنين بيكنو أكاونتين كما نچوما إني أكاونتين كمان يجون منا بانكي يو ريف والبرود أكاجرو يجون أبور كنافي نوفغلا ولا لي إما فيديو رتي أباني بس واي فيديو أوان كوبا فيديو أنا تو أكاد ربوا حواس أورمو بيجاكناتي منقدو أورمو وليك أبي دبين تنوغلتي حال بيا لالتني غرتني ilmaan namaa dhumaa jira nama beelaa mana keessa dhumaa jira isin yarke viidiyoo takka footoo gartanii kana oolchuudhaaf falli jiru warra kanaa wajji walii galuu qofa jedhee manguddoo san akka oromootti walii qabee mari'achiisee jechuudha gumaa kana akka oromoo kafalla jennee kaaneen jechuu viidiyoo san inni waa'ee viidiyoo kanaa waan quba qabu takka hin qabu. Hanga guyyaa kaleessaa bilbilaa fi ture kaleessallee bilbilee akkaawuntii isaa gaafadhee ture hin qabu naan jee sagalee irraa waraabaa ture yeroo san isaan booda waan ta'eef quba qabdan hamsanis quba qaba akkaawuntii ni qaba akkamitti hin qabne jedhanii miidiyaa waan deemaa ture quba qabdan kanaafuu inni waa'ee viidiyoo waan quba qabu hin qabu amma tadhaabbattu yaa saba naas hin qaanyeessina sadii guyyaa irraa kan dura reebame. Adeerran mucaa hamzaa siifin erga afaan Somaalii ni beektaa wajjin haasee maal laan jedhan yoo isin maallaqa san fiddanii dhuftan dubbii isinirraa qabbaneessinaa dhalaa fi ijoollee isinirraa qabnaa yoo isin kanan goone immoo nutillee waan goonu hin qabnuu naan jedhan adeerran gurbaa gartee amma du'ee kan kanaaf wajjin mari'annee oolle wanni karoorfannee abbaan kun mootummaa wajjin dubbannee jira. Abbaan kun akka hargee isaa nuu dhufu
nama qopheessineefii jira nama dhaqee nuuf fidu. Nama Itoophiyaa dhaqee isa kana fuudhee namni kun nama laaltanii gartanii nama biyyaa beekuu miti nuuf fidu. Ministeera biyya keessaati waliin illee dubbannee akka karaa kanatti illee hayyamni godhamuuf makiinaa goonee fi wacaalee irraa jechuudha akka nu dhufu godhannee jirra. Wanni takka ta'in garuu isin irraa barbaadu maali? Maallaqa silaa bira nu qabdanii gizee abbaan nu bira dhufe abbaan nu bira gee asin nu ergitanii. Maaliif maallaqa dooraala fuunee qarshii Itoophiyaa jijjiirree Itoophiyaatti ergine Itoophiyaa irraa ammas dooraala deebifnee biyya kana fiduu nu feesisa. Maaliif qarshii Itoophiyaa nurraa fudhatan waan ta'eef. Nama halaaltanii gartan namni kun nama akkaawuntii isaa baafachuu beekuu miti. Yeroo ammaa baankiin wacaalee bilbila amma bilbiluu dandeenya baankii wacaalee keessatti cufattee jirti. Wacaaleen baankiin jirtu hundi cufa jirti yeroo ammaa kanatti. Mootummaan Itoophiyaa sharafa to'achuu jecha baankiiwwan jiru hunda cufanii jiran. Kanaaf isa kana buru namatti ergannee guyyaan nu jala gahee jira. Hangasuu maallee inni gartee asii waliin nu haa qabamu. Finnee ibbira gizee himan. Oromoo arrabsanii barummanni kun. Ummata hadhaan nu balleessi jedhanii. Ummata ushaashe jedhanii guyyaa jimmataa silaa sheekoo gidduu. Yeroo bar silaa. Oromoo ta'uun arraba ta'ee keessaa bar. Namni lama yoo wal lole Oromoo jee wal arrabsa biyya kana keessatti rabbii jaadha. Namni lama yoo wal lole Oromoo jee wal arrabsa. Kanaa gidduutiin jirtu. Naan jee ministeera biyya keessaa osoo hin dhaabbadhu naan jaan. Sii Oromoo gumaan kafaleettaa naan jaan. Sii Oromoo guma kafaleettaa naan jaan. Haala ilmi namaa keessa jiraachuun jiran. Kana dura qofa qabdan. Lubbuu nama sadii ibiddaan mana keessa nurraa gubatee haqa dhabneen gammaataa hojjetu. Lubbuu nama sadii ibiddaan mana keessa gubattee amma dura biyya kana keessatti. Rakkoowwan biyya kana keessatti hawaasa keenya irra gahaa jiru. Biyya takkatti ilma namaa irra gahaa hin jirtu. Biyya takkatti garuu bikka itti dubbanuu dhabne qaamaan dhaga'uu dhabne bikka itti dubbanuu dhabne malee rakkoon nuti keessa jirru nuuf rabbii beeka. Mucaa ibsaa kana niin beeka yeroo hundaa'u bikka san duraan ba'a yeroo hundaa'u ganama yeroo wajjira deemu hunda nama tasgabbaawaa nama ilma namaatii walitti bu'ettee hin yaannedha. Wanni kun qaddara. Tahee ammoo sanatti nama yoo xiqqaate footoo nam 50 qaba kamiidhaan qaamaarra geesse. Dubartii teenya ta harkisii kun qoraan irraa ka'e meeqaa jira. Amma kana namaa tokko jechuu yaratti gaafama keessa jira. Ahmad abbaa keenya. Inna gaama. Cufadhaati gara irratti nu bilbilaa nu fida sa'aatii tokkitti sheekamiin keessa kan laan sa'aatii tokkitti malee sa'a lama turre. Ni danda'ama. Namni Adaamaa keessa namni yaada dubbadhu meeme. Isa uummata bal'aa kanaaf barbaachisa waan ta'eef uummanni sheeyamini irratti dubbii tana nu haa geessan jechaa jira waan ta'eef. Hundi nama akkas jedhaa jira. Meeme amman dawwalee deebi'ee naawusaa. Muutii godhame kan ijoollee. Qaana goota waan isaan naan jaan san Oromoon gumaa namaa kafaltii naan jaan sani akka Oromoon gumaa namaa kafaltu. Gumaan biyya kana yeroo kafalamu raffisaa jaanii waa kannaniiti abaalaqoot jaanii waa kannaniiti irraa jalqaba samboota itti baallamatan. Isin ammoo warra sanii hin goonu bikka takkatti kafallaa jettanii onnattanii anilleen onneena godhuun kuni akkaanan amba dura qoma dhawadhee dhaabbadhu na gootan kabaja natti hortan maqaa natti hortan saba kiyya bal'aa rabbiin kabajaaf maqaa itti naaf haa horu. Maaliif mee waan takka isin faayimu an biyya kana keessa waggaa 16 jiraadhe asittiin baradhee asittiin eebbifame waggaa danaa kana rakkoo baay'ee keessa kunne lola bal'aa dura deemaa jira lola bal'aa biyya kana keessatti. Namni keenya halkanii guyyaa reebamee poolisa biyyaatiin biyya deebi'aa jira. Nama barbaadanii goli qabanii warra barbaadu geessaa jiran biyya kana keessa. Biyya kana keessa biyya takkaa dhageessanii ni beetanii nama nyaatu.
Oromoon nama nyaatti jedhanii miidiyaa biyyarraa gabbahanii lallaban. Addunyaa nama nyaatu gartanii beektanii. Qofaa miti. Isaan bira qotan. Oromoon nama qatee jedha. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomaadha. Sheeni bilbilisaa amma cufaa ta'eeti irratti hin deddeebisu jiranii rafee. 73 sanna duraa cufaa ta'e. Duraan dursee gama ulamaa ijaarmeen ulamaa'ii kan deeggarsaa kan jiru ni jira. Gama mul'isa jedhamu jira. Sheekh Jamaal Aliyyii, Sheekh Jamaal Aliyyiitii fi Sheekh Umar, Sheekh Amiin biroo kan ulamaa'iidhaan boordiidhaan kan bulu jira. Gama sanittis ergitanii wanni ergitan akka galma gahu godhamuun ni danda'ama. Kanutis keessa miseensaa anis fiilaa Mattamaam Saaladdiin Seed ijoolleen hedduun keessatti miseensaatii jira. Kan sheeni olaantummaadhaan boordii bulchuu jira. San malees akkuma amma dura ijoolleen biyya adda addaa keessa jirtan. Salaamu alaikum. Mul'is chaartarii jedhama. Mul'is jedhama. Akkam jirtu Mubaarak bartanii? Gara mul'is jedhama san gama saniinis. Amiini biroo keessa jiran waan arge keessa ni jirtu isinis. Sheekh Jamaal Aliyyii. Abdurrahmaan Hussein. WhatsApp irra dhaqaa footoo keenya hundaatu jira. WhatsAppidhaan odeeffatan. Sheekh Jamaal Aliyyii. Sheekh Jamaal Aliyyii. Sheekh Amiini biroo. Ka keessa jirtan mul'iska jedhamu. Faawundeeshinii jedhamu maal maqaan isaa? Faawundeeshinii chaartariidha. Faawundeeshinaal chaartariidha. Sartifikeetii qaba kan ishee ajirraa fudhate yoo feetan gara WhatsAppiitiin. Uummata keenya kan Harargee keessatti kan gargaaru. Sheekh Jamaal Aliyyiin dubbisaa jira. Isin dubbadhaa daqiiqaa tokkitti kaardii addaan naqutee itti dubbadheetiin yoo isaan quba qabu ta'e akkaawuntiin achirraa yoo jiraate kunis waan nama shakkisiisu miti. Sheekh Jamaal Aliyyi jechuun Ustaaz Raayyaa Sheekh Jamaal Aliyyi olaantummaadhaan itti aanaa boordii bulchaadha Sheekh Jamaal Aliyyi. Dubbadhaa kalas dubbadhaa nan dhufa. Takka lamaan bilbila isaanii argachuu hin dandeenye haa ta'u malee garuu bilbilaa fi ture ani iyyuu mataan kiyya waan haaraa guyyatuyyuu oolee bulaan jiru beektanii guyyatu achi nutti deemee xiqqoo lubbuutti ol nu dhufte malee isaanis namni uummataa jiraatu wallahi guyyaa tokko boqonnaan qabanii kaleessaaf raba koolan. Sorry. Bilbila narra bilbilame indagama sayyuu isaanis bitaa mirgatti babal'isee bitaa mirgatti xiqqoo rakkise malee rakkoo namaatiif rifachuu dhabanii yookaan waan tokko tokkoo fi miti xiqqoo biizii jiru fakkaatu kanaaf jecha gabaruutti obsaa amanamuuf dirqama ila wanti isin beeku qabda yaa uummata keenya wanti ta'e kuni har'a abbaan fedheeyyuu yeroo tokko tokko Oromoo taaneetuma ani mee waan nattaaf hin dubbadhu har'a nattaaf guyyaa biraa yoo dubbadhe naa wayya because lubbuu namaa hambisuu fi hanga kana bitaa mirga lufuun hin barbaachisa jedhee waan yaadneef xiqqoo na aarseera osoo lubbuun mucaa kanaa hafe boru nama biyya ijaaruu ta'ee arguu dandeessu boru namni biyya hin beektan daqiiqaa takkaaf illee wallahi ani dhugaa rabbi har'a isaan faarsuu fi miti nama ummataaf jiraatan ta'uu isaanii isinis inuma beektu xiqqoo haaluma jirtu tana itti jajjabaate anillee boru ganamarraa kaasee assaayimentii godhadhee itti deebi'a. Ana jalaa iyyuu kaasne ila ana jalaan kaasne jechuuf miti ana ila baay'ee biizii jiranii jechuudha. Yoo waliin hubannu ta'e. Alhamdulillah. Damiinaan isin beeku Ustaaz Jamaal Aliyyi. Damiina. Sheekh Jamaal Aliyyi waan irraa fe'een damiina jaarsoo bitis boru nu hubachiisna. I think Sheekh Jamaal ergan dhagaan ta'e ammayyuun bilbilaa fi kanaaf yaa Oromooti nama kuma tokko
dhibba saddeet as jala jirtanii tanaan dura anillee isin sobeen beeku haga argaa biratti maakii illee nitanii dhimma hin qabu lubbuu ilma Oromoo isin hambistanii dhimma qaba malee rakkoo waliin fakkaanne illee kaasina namni maallaqa gaafatamee Oromoon tanaan dura maallaqa kaffaluu dadhabee lubbuun isaa darbee hin jiru rakkoo maallaqa addini miti Oromoon kadhumaatu rakkoo siyaasaa hongee siyaasaa namni nutti fidee malee rakkoo maallaqa gaafatamnee ilmi Oromoo du'ee ilma Oromooti dirmachuu dadhabne tokko illee hin qabu akkasitti fidina kanaaf jecha waan dandeettaniin yaa Oromoo gufuu walitti Video waa hedduu mi'aanas kan inni addeesse wallaahi waan dubbatamuu qabu ergaa darbuu qabu hunda dabarsitee jirta nama isaa galuu fi maammee namni hin beekne hin jiru innis namuma Oromoodhaaf waa hedduu godhe keessaa haga lubbuu isaatti kenne keessaa tokko rabbi lubbuu isaa baasee kanaaf akkasitti ol bataa deemu gaariidha warri komentii suuta isinii galee suuta mee maal irra geessan isin anis deebii fudhadheen dhufe gara waan obboleessi keenya damiinni jedhee isinis mee gabaabsaa dubbadhaati yaada furmaataatti deebina. Yaani bilbileen ture bilbilli sheekhaa hin dalagu garuu nama biraatu na jalaa kaase. Shayni yeroo amma nuti jirru kana tattaa'u jirru kana yeroo isaan khata'anii miti. Yeroo hirriiba isaaniiti gizeedhaan rafa waan ta'eef jecha yeroon isa harkachuu dandeenyu ganama subii fi toora asrii kana taraa lamaan kana qofa isa argachuu dandeenya waan ta'eef jecha ammoo boru inshaallahu ta'ala namni waliin haasawines maatuma isaati waan hundatti himeetiin jira beeysiseetiin jira boru immoo inshaallahu ta'ala akka waan bareedaadhaan gartee isinii deebinu abdiin qaba. San qofaa miti jara keenya san qofaa miti shayni keenya dhugaa nama amanamaa nama kabajamaa nama jaalatamaa nama mee murtiilee keenya Ustaaz Jamaal Aliyyiitti deebiitii waliin marii godhaa yoo inni danda'ame Sheek Amiin biroos quba qabu waan kana dhugaadha wanni inni jedhee damiinni jedhee dhugaadha Munshiid Abdul Kariim wanti inni jedhe dhugaadha ni qabu faawundeeshinii qobaatti kabiraa ni qabu. Jamaal Aliyyi illee achi keessa jira Ustaaz Jamaal Aliyyi Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa Sheek Amiin biroo keessa jiru garuu akka hin danda'amne jala muree irratti hime akka maallaqni tokko jala bira deeme achirraa hojiirra ooluu hin dandeenye wayii wama hin danda'amu walumaa galatti hin danda'amudha Munshiida keenya akka jedhe nama dhuunfaa irratti yoo Sheek Amiin biroo isinii eeyyamu ta'e taasisaa dubbisaa jalqaba dubbisaati san booda akkaawuntiin isaanii irraa fuudhaati irratti ergaati ta'uu danda'a garuu kan garee irratti xiqqoosi sa'a kana isin beektu maallaqni akkas guddatu yoo ergame yoo mootummaan mee innumtu asirraa dhibume asuma keessa meeqa jira maali maallaqni kun yeroo jedhamu akkasii abaluu erguu fi waraana bituu fi maali jedhamee sanduuqa deema sana booda qoyi qoratamu jedhamee torbee tokko yoo achitti hidhame bakka nu galma nu ga'uu hin danda'u. Kanaaf akkaawuntii dhuunfaa mootummaan hordofuu danda'u irratti galchinee gara sanatti ergamee yookiin qaamaan illee nama erguu dhaquullee yoo ta'e dhaqanii xumuruu danda'u. Sheek Amiin biroo nu dubbisa anillee nan dubbisa walumaan dubbifnee waan jiru bor garuu dhaggeeffadhaa amma sagantaatu nutti ga'ee jira akka hawaasaatti jechuudha. Nu sagantaa isaatii kana iyyuu geenyaan seene daqiiqaa afur kan isin irratti quuftanii galchitanii gargaartan hin finna. Warri biyya faranjii keessatti yookiin Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kaanadaa jettan immoo eessa iyyuu jiraadha. Gara ililliiti warra Ameerikaatii gara ililliitiin kaashaappii zallee isinii qopheessinee jirra warri waadaa seentanii achirratti nu galchitu. Ammas maallaqni garuma sanaaf namoota isii gargaaran akka Ibraafaatti daddaballee bor yoo rabbi jedhe sa'aatii 4 gargaarsa kana ni eegalla asrii sagannee kaanee asumatti walalii haala nu mije bor asrii irratti ustaazii baane gaa wala alhamdulillah jenne jalqabanna rabbi arraanu galata qalbanna الرحمن الرحيم تلسات أنفرنا قفتاتي سين ولين نقاي فارفنا قلتها أبقاتك جتمنا ويكيني رارا مسكرنا
ربي كن تولينا رحمة ساتيني ارقم النبي الأمين رحمة للعالمين